OMN oduwan OMN kasaati kana ana Abrahaam Birootu sirriitti maagatu muraatti wajjin tura. Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidollootti gocha sukkanneessa waraanni mootummaa raawwateen dargaggoon ganna 17 Maarqos Tolosaa Raggaasaa jedhamu harkasaa dhabee jira. Dargaggoon kun miidhaa isa mudateen barnoota isaa kutaa 11tti addaan kutee jiraachuu kaiman hiriyoonni isaa wal'aansa caaluuf tumsa uummataatu isa barbaachisaa jiru. Gochoonni sukkanneessoon akkanaa hanga dargaggoota hidhaa baasanii ija uummataa duratti rashanutti gaan magaalaa Dambidollootti irra deddeebiin raawwatamaa jiraachuun ni yaadatama. Gabaasa bal'aa Yihuun Ingidaarraa dhageessu. Jiraata godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo kan ta'e dargaggoo Maarqos Tolosaa Raggaasaa ola deemaa ganna 17ti. Fayyaa guutuun barnoota isaa kutaa 11ffaa hordofaa kan ture Maarqos akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 26 bara 2015 taateen isa mudatti garuu qaama isaa hir'iftee barnoota isaas akka addaan kutuuf isa dirqisiifteetti. Guyyaa kana waraanni mootummaa halkan keessa sa'a 10tti gara mana Maarqos keessa ciisuu deemuun bakka inni ciisuu qabatanii deemuu OMN'f ibsan hiriyoonni isaa. Maarqos erga gara buufata waraanaa magaalicha argamutti geeffameen booda meeshaa waraanaa shugguxii manaa qabdaa fidii jechuun reebicha hamaan irratti raawwatamuu ibsan. Maarqos ani barataadha meeshaan waraanaa anof biraa qabus hin jiru deebii jedhu kennullee waraanni mootummaa isa dhaga'uuf hayyamamuu hin taane kan jedhan hiriyoonni isaa Maarqosiin harka lamaan duubatti hidhanii mukatti fannisuun reebicha hamaa irratti raawwachuu ibsan. Maarqos akkuma fannifametti muka irratti fannifame irra oolee buluu reebicha keessumaa harka isaa irratti fuulleffachuun irratti raawwatameenis harki isaa hojiin ala ta'uu himan. Bakka fannifamee buufamee buufata waraanaa boolla keessatti hidhamu bakka hidhametti harki isaa hojiin ala tahee wal'aansa dhabuun hanga madaa'ee tortoruutti gahuus ibsan. Guyyoota muraasaan booda waraanni mootummaa sababa foolii harka isaatiif jecha bakkichaa baasanii gara mooraa waraanaa kan biraa magaalichatti argamu bakka kaampii milishaa jedhamuun beekamutti geessanis isaan achi jiranis foolii harka isaatii dadhabuun baasanii gara mana wal'aansaatti geessanii gaduu himu. Maarqos wal'aanamuuf carraa argatus hakiimonni isa wal'aanan harki isaa fayyuu akka hin dandeenyee fi irra turraan dhibee caaluuf isa saaxiluu akka danda'utti himuu kan himan hiriyoonni isaa harki Maarqos akka citu murtaa'ee qaamaa hir'atee jiraachuu himu. Maarqos haala isa mudate kanaan barumsa isaa addaan kutee haala gaddisiisaa keessa jiraachuu ibsuun wal'aansa caaluuf gargaarsi hawaasaa kan isa barbaachisu ta'uu OMN'f ibsanii jiru. Gochi dargaggoo Maarqos irratti raawwatame kun taatee akkaan suukanneessoo magaalaan Dambidolloo waggoota muraasaa asirra deddeebiin keessummeessite keessaa isa tokkodha. Magaalichatti yakkoonni hanga dargaggoo fuula uummataa duratti baasanii rashanuutti gahan irra deddeebiin raawwatamaa turanii jiru. Gochi gara jabinaa waggaa lamaan dura dargaggoo Amaanu'eel Wandimuu irratti eegalame kun torban muraasaan dura ammoo dargaggoo daangaa dhinaa irrattis dabalamee jira. Gochoonni ulaagaa kamiin iyyuu fudhatama hin qabne kun gariin waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu maqaa jedhuun gariin ammoo isin miseensa abbaa torbeetii sababa jedhuun dargaggoota irratti fatti raawwatamuu itti fufanii jiru. Murtoowwan ajjeechaa seeraan alaa irra deddeebiin waraana mootummaatiin raawwataman kana qaamni dhaabsisus hin argamne. Yakkoota akka feeteen raawwataman kanaafis qaamni isaan gaafate hin jiru. Battala gabaasa kana qindeessinutis dargaggoonni sababoota eeramaniin manneen hidhaa garaagaraatti guramanii doorsisaa fi dararaa wal fakkaataaf saaxilamaa jiran. Hawaasi ana Fantaalee ganda baadiyyaa Xuxxuuxii raayyaan ittisa biyyaa qeefii qabeenya keenya ka waggaa lama dura irraa buqqaanetti akka hin deebine nu dhorkaa jira jedhu. Akka jiraattonni aanichaa ibsanitti poolisiin Oromiyaa ganda baadiyyaa ana Fantaalee tana dura weerartootaan qabame kanarratti hawaasa deebisee qubsiisuuf yaalus raayyaan ittisa biyyaa yaadicha mormuusaa booda poolisii Oromiyaa wajjin wal dhibde keessa seenee jira. Hawaasi Karrayyuu lafti Oromiyaa qorkee achi darbee haga malkaa jilootti jiru qabiyyee keenya waan ta'eef nu deebi'uu qaba jechuun gaafachaa jiru. Gabaasi bal'aan itti aanee dhiyaata. Godina Shawaa Bahaatiin aanaalee Oromiyaa naannoo Amaaraa wal daangessan keessaa tokko kan taate Fantaalleen bara bulchiinsa TPLF irraa kaasee daangaan ishee dhiibamaa weerartootaan lafti ishee saamamaa har'a gahe. Hawaasi Karrayyuu qabiyyeewwan horsiisa looniif mijatoo ta'an akkasumas ardaawwan jilaa adda addaa akka ulfootti ilaalaman hedduu moggaaseetti jiraata ture. Weerara lafaa fi saamicha qabeenyaa yeroo yeroon irratti godhamaa tureen daangaan Oromiyaa cabaa lafti Oromiyaa kallattii sanaan jiru hedduun harka bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessa galaa yeroo turetti hawaasi naannichaa karaa seeraatiin himachuu haga lolee ofirraa dhorkutti aarsaa kaffalaa ture jira. Addatti ulaa geejjiba bahaa biyyattii kan taate gandi Xuxxuuxii bara 2020 as humnoota finxaaleyyii Amaaraa kanneeniin erga qabamtee maqaan lafichaas jijjiiramuun barjaan lafa naannoo Amaaraa ta'uu bakkichaa ibsuu irra dhaabbatee ture. Kana malees horsiisa bultoota Oromoo naannoo sana jiraatan qeefii qabeenya isaanii irraa buqqaasuun gandattiin baadiyyaa haga magaalaatti caasaa haaraa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar Shankooraa jala galtee turte. Dilbata darbe lola hawaasi Karrayyuu hidhattoota faana irratti bananiin injifannoo argatanii gandicha guutumatti harkatti deebifatanis
lolicha hordofee raayyaan ittisa biyyaa bakka sana buufatee jira. Poolisiin Oromiyaa hawaasa Karrayyuu ganda sanarraa buqqaafaman deebisee dhaabuuf yaalii gochaa jiraatus raayyaan ittisa biyyaa garuu hawaasa magaalattii irraa dhorkaa jira jedhu jiraattoti. Hawaasi Karrayyuu lafa kanaaf aarsaa lubbuu kaffale buufata raayyaa ittisa biyyaa akka ta'uuf yookiin immoo qabiyyeensaa Oromiyaatti akka deebi'u qofaaf miti ka jedhan maddeen hawaasi lafa qabiyyee isaa taate kanatti deebi'ee horsiisee oomishee jiraachuu waan barbaaduuf jedhan. Kana malees lafti hawaasa Karrayyuu bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin weerarame qorkee irraa achi darbuun haga kiiloomeetira 70tti ni deemaa ka jedhan maddeen Malkaa Jiloo bakki Ulfoo Gadaa Karrayyuu fi Arroole bakki oomisha midhaanii beekamaan har'allee humnoota finxaaleeyyii kanaan qabamee jira jedhan. Kaleessarraa eegalee uummanni naannoo sana itti galee to'achuudhaaf baay'ee yaalaa jira. Waraanni mootummaa garuu makalaakaan uummanni naannoo sana akka seenne nama ittisaa jira. Ammallee immoo naannoo sanatti wantoonni magaalaa suni ganda tuttuutii Oromiyaa jala jiraachuu calaqqisiisan naannoo sanatti fakkeenyaaf kaleessa saampeelaan dhaabbatee ture. Isuma kana faa wal qabatee humna addaati fi makalaakaa gidduutti illee yaadni jiru gaarii miti. Ammallee deebi'ee immoo naannoo sanatti uummanni dhufee lafa isaati waan ta'eef yoo xiqqaate lafti sanii achi hafuuyyuu amma kiiloomeetira 70 waan ta'eef kun handhuura Oromiyaati waa'ee daangatii miti. Kun dhimma daangara jennee waa'ee daangallee wal morminuu miti jedhamee hamma godinatti hamma warra aanaa jirutti illee waliin haasa'amee Raayyaan ittisa biyyaa dhugaa uummataa deebisuuf hojjechuu qabaa kan jedhan jiraattonni qorkee osoo hin taane qabiyyeen qorkee darbee jiru akka deebifamuuf karaa gadi nuuf dhiisuu qabu jedha. Saboota garaagararraa sun uummatuma keenya fakkaatanii faayidaadhaaf maxxananii jiraatan namoonni hedduu jiru. Kanuma kanaan wal qabatee dhiibbaa jiruun wantichi sun akka dafeen xumuramne akka lafarra harkifatu kara jaraati miidiyaalee garaagaraatiin hanga dhaabbata mirga namoomaa faatti deemanii akka isaan iyyatan dhiibban hedduu akka ta'e qaamuma kana keessa warri kun akkas godhu achi immoo dhimmichi sun xumuramee dafee lafti sun qulqullooftee uummanni lafa kiyya jee abbummaa fudhatee akka immoo naannoo sanarra jiraanne qaamni waraana mootummaa kun uummata gammatti ari'aa jira. Isaan gidduutti humnuma addaati fi qaama mootummaa gidduutti warra raayyaa ittisa biyyaa gidduutti illee haalli jiru gaarii miti. Amma kaleessa uummata meeshaatti qofaatanii bitaa turanii har'allee uummanni ganama dhufee raayyaan ittisa biyyaa ganama bahee uummata loleeni dheengadda kalee malee guyyaan dheengadda nama tokkollee meeshaa rukutee ture. Godina Harargee ba'aa Aanaa Baabbileetti walitti bu'iinsa mudatee wal qabatee lubbuun namaa darbee jedhamee jira. Aanaa Baabbilee iddoowwan daangaa naannolee Oromiyaa fi Sumaaleetti humnoota nageenyaa naannolee lamaanii gidduutti walitti bu'iinsi mudachuu ka'ime maddeen odeeffannoo garaagaraa walitti bu'iinsa kana wal qabatee buqqaatota buufata buqqaatotaa Qollojji jedhamu keessa turan miidhaan mudachuu himan. Walitti bu'iinsa kanaan yoo xiqqaate namoonni ja'a lubbuun darbuus gabaasaaleen baanni mul'isu. Itti gaafatamaan dhimma nageenyaa Aanaa Baabbilee obbo Muusaa Ahmad walitti bu'iinsa mudate ilaalchisuun ibsa riippoortariif kennaniin humnoonni nageenyaa naannoo Sumaalee daangaa ce'anii keellaa dhaabbachuuf yaalii taasisan hordofee walitti bu'iinsa mudatedha jechuun ibsan. Humnoonni naannoo Sumaalee gara Oromiyaa seenuun haleellaa raawwatanii jiru. Yaaliin weerara lafa qonnaa turee jira ka jedhan qondaalli mootummaa kun kana malees buqqaatota buufata Qollojjii keessa turan gara Aanaa Baabbileetti akka ce'aniif dhiibuutu turee jedhu. Humnoonni mootummaa federaalaa gidduu seenuun wal qabatee walitti bu'iinsi magaalarra ture dhaabbatus gandoota baadiyyaa tokko tokko keessatti ammallee itti fufee jiraachuu ibsaneeti jira. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa ambulaansiin gargaarsa namoomaatiif itti gargaaramu waajjira isaa kan naannoo Amaaraa godina Goojjam lixaa magaalaa Finoota Salaam argamu keessaa humnaan fudhatamuu beeksisee jira. Walwaraansa naannoo Amaaraa keessa deemaa jiruun hojjettooti dhaabbilee gargaarsa namoomaa ajjeefamuu fi rakkoo akkaataatiif saaxilamaa jiraachuu manni marii dhaabbilee siviilii Itoophiyaa beeksisee jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qaba. Coordination is intended to improve maternal and child health services. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa ambulaansiin gargaarsa namoomaatiif itti gargaaramu garee hidhattootaatiin najala fudhatamu jechuun himachuu irratti argama. Gaarii yookaan konkolaataan kun kan fudhatamu waajjira isa naannoo Amaaraa godina Goojjam lixa magaalaa Finoota Salaamitti argamtu keessa taachuun leendooseen gochi ta'ee jedheen kan kabalaaleffatibsi Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa huwanni godhamu waliigaltee idil addunyaa ka Itoophiyaan mallatteessitilleen faalles jechuu waajeef dabalataan immoo jiin teeknoolojii namoota gargaaru
waan taateef dab khallakkisaa konkolaataa humnaanarra fudhatannaaf deebisa jechuun gaafate. Hammale humnooti hidhatan Itoophiyaa keessa waladhuu jiran gochoota akkas raawwatan kanarra of qusataniif hawaasi yookaan uummati Itoophiyaa waan akkana kan balaaleffachuu qab jechuun yaamichi dhiyeesse. Wal dhibde naannoo Amaaraa keessa naannoo joota lamaatiif deema jirtuun hojjettooti dhaabbilee qarqaarsa namooma hedduun ijjeefamu gabaasne ture. Lafi jechaan dabatun itti raawwatamte keessa tokko godii Walloo Kaabadheed waldiyaa fataachuu manni marii dhaabbilee siivil Itoophiyaa ibsidheen kan baasee mirkaneesse ture. Ibsi manni marii siivilii baas kun akka agarsiisu joota lamaan darban qof keessatti hojjettooti dhaabbilee qarqaarsa namooma sadii olaffaariif Amaar keessa dhumachuun dhosse. Tolooltot leenjii hojii bobbaan 45 waluma galatti ammoo tolooltot 200,000tiif miseensota miiliyoon 6 ol qabaachuu ka dubbatu waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa kun qarqaarsa namooma dhaqqabsiisuuf konkolaatawwan 550 ka guutuu Itoophiyaa lafa rakkoo jirtu bobbaas keessa konkolaataan tokkorra fudhatame jira jechuun dubbate. Since the establishment of diplomatic ties in 19 Waraanni Itoophiyaa babal'ataa jiraatus carraan qorannoon walabaa yakkoota waraana keessatti raawwatamanii gochuu xiqqaa ta'uu gabaafamaati ka jiru. Tigraay keessatti dhukaasi dhaabbatee waliigalteen godhamus ammas humnoonni Eritiriyaa fi milishooti Amaaraa yakka dalagaa jiru. Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa hidhattoota faannoo fi waraana mootummaa federaalaa gidduutti deemaa jiruun sarbamni mirgoota namoomaa raawwatamaa jira. Oromiyaa keessatti waraanni waggoota 5 lakkoofsee ammaatee itti fufee ka jiru yoo ta'u walitti bu'iinsi walirraa hin cinne naannolee akka Beenishaangul Gumuzii fi Kibba Itoophiyaa keessatti deemaa jira. Sarbamoota walitti bu'iinsa kanneen keessatti raawwatamaa jiraniif gaafatamummaa mirkaneessuun shakkii keessa galee jiraachuu Just Security Jarmiyaan jedhamu himee jira. Gabaasi bal'aan itti aanee dhiyaata. Miidhamtooti waraanaa Tigraay yaa'ii mana maree mirgoota namooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii 54ffaa hawwii olaanaan eegaa turan. Fulbaana 21 darbe gareen qorattoota sarbama mirga namoomaa UN sarbama Tigraayitti raawwatame ilaalchisee yaa'ii mana maree mirgoota namoomaa UN'if gabaasa dhiyeessanii jiru. Yeroon hojii garee qorattoota kanaa ji'a sadaasaa dhufuu kan xumuramu ta'a. Carraan yeroo hojii garee qorattoota kanaa dheereffamuu garuu shakkii keessa jira. Waraannii fi walitti bu'iinsi kutaalee biyyattii baay'eetti itti fufee jira. Tigraayittuu yakki waraanaa itti fufee jira. Gamtaan Awurooppaa fi miseensonni gamtaa Awurooppaa hariiroo mootummaa Itoophiyaa waliin qaban fooyyessuuf carraaqqii godhaa jiru. Carraan yeroo hojii garee qorattootaa sarbama mirga namoomaa kanneen dheeressuu immoo mana maree mirgoota namoomaa UN keessatti sagalee caalmaa kan qaban biyyoota gamtaa Awurooppaa harka jira. Kanaaf gabaasni gareen qorattootaa kunneen miilana dhiyeessan kan dhumaa akka ta'uu hin oolle shakkama. Yeroon kun immoo yeroo kamiyyuu caalaa Itoophiyaa keessatti ka waraannii fi sarbamni mirga namoomaa itti babal'atee jirudha. Waraannii fi walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa immoo biyyattii irra darbee bilookii baha Afrikaaf balaa nageenyaa fi mirgoota namoomaa akka ta'e Just Security Jarmiyaan jedhamu ibsee jira. Waraanni Tigraay dhaabbatus sarbamni loltoota Eritiriyaa fi milishoota Amaaraatiin raawwatamaa jiru hin dhaabanne. Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa hidhattoota faannoo fi waraana mootummaa federaalaa gidduutti deemaa jiruun sarbamni mirgoota namoomaa raawwatamaa jira. Oromiyaa keessatti waraanni waggoota 5 lakkoofsisee hammaatee itti fufee jira. Walitti bu'iinsi walirraa hin cinne naannolee akka Beenishaangul Gumuzii fi Kibba Itoophiyaa keessatti deemaa jira. Sarbamoota walitti bu'iinsa kanneen keessatti raawwatamaa jiraniif gaafatamummaa mirkaneessuun shakkii keessa galee jiraachuu Just Security Jarmiyaan jedhamu kun ibsee jira. Kutaalee kanneenitti yakkoon idil addunyaa hedduun raawwatamaa jiraachuu hima Jarmiyaan kun. Dhiibbaan mootummaan Itoophiyaa gamtaa Awurooppaa fi garee qorattootaa sarbama mirga namoomaa UN irratti godhaa ture waan milkaa'aa jiru fakkaata. Mootummaan Itoophiyaa akeeka isaa milkeessee jira ta'uu danda'a. Kanaafis hawaasi addunyaa tumsee jira. Kun immoo miidhamtoota waraana keessatti yakki irratti raawwatameef ergaan inni qabu hamaadhaa jedha Just Security. Mootummaan Itoophiyaa sarbamni mirgoota namoomaa raawwatame hunduu qaama idil addunyaan akka hin qoratamne dhorkaa ture. Dhorkaas jira. Kanarra haqa yeroo ce'umsaa keessatti akka ilaalamu jechuun dubbii sirnaqaa biyyattii keessatti fixachuudhaaf carraaqqii godhaa jira. Hawaasi addunyaa tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa kana jajaa turullee garuu tarkaanfiin hanga yoonaa deemaa ture jabaa fi amansiisaa miti jedhamaa jira. Kana cinatti biyyattii keessatti waraannii fi yakkoonni waraana keessatti raawwataman babal'achaa dhufuun yaaddoo uumee jira. Odeessaa keenya xumuraatiin yakki waraanaa fi sarbamni mirgoota namoomaa kan Tigraay keessatti himamaa ture naannolee Oromiyaa fi Amaaraa dabalatee naannolee Itoophiyaatti hedduutti babal'achaa dhufuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gareen qorattoota sarbama mirga namoomaa beeksisee jira. Yakkoota dalagamaniif qorannoon walabaa godhamee itti gaafatamni akka jiraatuuf addunyaan tumsuu qabdii ka jedhe walitti qabaan garee qorattoota kanaa Muhammad Chaandee Otman Itoophiyaatti yakkoonni suukanneessoon kun itti fufuu danda'u jechuun miseensota mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti himanii jiranii guyyoo waaree gabaasa bal'aa qabu.
are allegations of ethnic cleansing and war crimes in Ethiopia. Fulbaan gaaf shanii barkum lamaaf 23 irra jalqabe mars 78 fakkum kan turban shanii khurgubba khajir dhaabbate Antonio Guterres kuyyuu dhimma biyya Ahmad Itoophiyaa janda guddayya sarban mirgna mooma tolchuun irra mari'acha jiraachuu samidiyaalin addunyaa gabaasu irratti argaa kaab biyyatti waraan guddayya waggoottan lamaatiin bood waligalteen dhukaas dhaabuu Dabratsiyooniif Abiy jidduun mallattooftullee yakki waraanaaf sarban mirgna mooma guutuu biyyattiif faffacee jirjechuun balbaloo lol namooti nagaa kumni dhibbijaa loltu dabalati namooti miiliyoon lamarra dhumachuun ol jedhan kanaan Itoophiyaan biltsiginnaa kisaara diinagdee qarshii tiriliyoon 1.5 keessummeessa jirjechuun isiin yaadata yak dhibba sarban mirgna mooma qabiyyatti dalagam jedhan kan qorachuuf barkum 2021 kaundoof gareen eksperti qorattoota yakkooti waraana Tigraay keessa dhageettanii nu ergitan sun ammaan tan Oromiyaaf Amaar dabalati naannolee biyyatti hedduu keessa babal'ate jirjechuun miseensota mammarii nageenya kalaaqobsaan 47 caalanitti ogeeyyii gugurdoo idil addunyaa kanneen akka Mahammad Chandootmaan Steven Ratnariif Radhiika Kumarwaan fa'oof keessa kammatti gareen qorattoota mirga namoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniituun hojii jalqabni tan akka itti fufnuuf addunyaan tokkummaan nutumsu baannaan egereen Itoophiyaa qiyaama biyya lafaatiin garagarummaa tokkolleen qabjechuun ragabaa. Documented mass killings, rape, starvation, destruction of schools and medical facilities, forced displacement, and mass arbitrary detention amounting to both war crimes and crimes against humanity. Qorannoo dhibba sarban mirga namoomaatiif yakkoot waraana kan jalqabne maleen xumur kanaaf yeroo dabalataa nu barbaacheessa kun ta'uu baannaan isanti yakkamtoota harka dhiiga bilisaan gad lakkise haqa miidhamtoota qoosee walitti qaba garee tana Abiy Mahammad Chandeetiin jedha mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmadiin durfame immoo TPLF waliigallee jirra qorannoon jedhamtu nu barbaachifte jechuun faal. This is absolutely no reason for us to do so. Miseensoti mammaricha keessumammoo biyyoota Afrikaa harki caalmaa yaad mootummaa Itoophiyaa kan deeggaru Ameerikaaf warrooti lixaa jaarmiyaa mirga namoomaatiif warri diimokiraasiif kabaj qabduun immoo itti gaafatami jiraachuu qab jechuun waajee ibiddi Itoophiyaa bakka cufa qabat kunin qabbanaa'e malee hin caamne kajetti biyyatti BBC faan Biritaaniyaa Tigraay dhiibbaan sarban mirga namooma loltoota Shaabiyaatiin itti fufuu Amaaraaf Oromiyaa keessa lolli finciltoota waliin godham jabaateet fufurra kakay lubbuu mat nagaa gaagaya jiraachuun na yaachifte jirti jechuun dubbaat miseensoti Kongirees Ameerikaa jaimmoo xalaya waloo kawaajir minister aajala Ameerikaa Antonio Blinkaniif UN bakka buutu Ameerikaa ambasaaddar Linda Thomas Greenfieldiif barreessanii yakki Oromiyaaf Tigraay keessa godhama jiru qoratamu waan qabuuf garee qorattoota mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif yeroo dheeressa jechuun gaafatan. The UN really hopes there'll be a quantum leap in the fortunes of the Sustainable Development. Daawwattoota oduuwwan OMN kasaati kanaa kanneen turanii.